Akkam nageenya keessan badhaadha kan irraa isin dubbataa jiru raadiyoo walabaati ani keessa wajjin tolchaa sulmee Husseeni hanga footoo isin dubbisa. Boordiin filannoo Itoophiyaa koree hundeessuun iyyannoo paartilee siyaasaa qorachaa ture xumuruusaa ibse. Sagalee bilisummaa Oromoo Eblaa 16 bara 2022 yookaan boordicha Eblaa 4 bara 2022tti paartileen siyaasaa waliin dhimmoota lamarratti akka mari'atan beekuun danda'amee jira. United Kingdom yookiin UK godaantota karaa seeraan alaatiin gara biyya isaaniitti galan Rwaandatti dabarsuudhaaf qophii isaa xumuruun ibsame. Bal'ina oduu isin dubbisa. Paartiin filannoo Itoophiyaa koree hundeessuun iyyannoo paartilee siyaasaa qorachaa ture xumuruu isaa ibse. Sagaleen bilisummaa Oromoo Eblaa 16 bara 2022tti yookaan boordicha Eblaa 4 bara 2022tti paartileen siyaasaa waliin dhimmoota lamarratti akka mari'atan beekuun danda'amee jira. Boordiin filannoo Itoophiyaa koree hundeessuun iyyannoo paartilee siyaasaa qorachaa ture xumuruu ibse. Sagaleen bilisummaa Oromoo Eblaa 16 bara 2022 yookaan boordichi Eblaa 14 bara 2022tti paartilee siyaasaa waliin dhimmoota lamarratti akka mari'ate beekuun danda'amee jira. Dhimmoota irratti mari'atamaa oole keessaa tokko miseensonni hoogganoonnii fi qondaaltonni paartilee siyaasaa kanneen akka BBO fi KFO manneen hidhaa garaagaraa keessatti hidhamaa jiranii fi sarbamiinsa mirga namoomaa irra gahaa ilaalchisuun oliyyannoo dhaabbileen kunniin dhiyeeffatan irratti ta'uun maddeen sagalee bilisummaa Oromoo gabaasanii jiru. Akka fakkeenyatti oliyyannoon dhaabni BBO hooggantootaa fi miseensota dhaabbichaa 400 ol ta'an bakkeewwan garaagaraa keessatti hidhamanii ilaalchisuun iyyannoo dhiyeessan keessaa kan namoota 82 qofa boordicha garee qorannoo hundeessan furmaata itti kennuu ibseera. Kana jechuun oliyyannoon BBO'n garee qorannoo waloo boordii filannoo dhiyeesse keessaa dhibbeentaan 21 qofti furmaata akka argatu gaafatamaan jaarmiyaa siyaasaa BBO Jaal Jabeessaa Gabbisaa ibsaniiru. Kana malees paartiin KFO hooggantootaa fi miseensota dhaabbichaa bakkeewwan garaagaraatti hidhamanii jiran 47 oliyyannoo boordichaa dhiyeesse keessa kan namoota 13 qofa furmaata argachuu isaa itti aanaa walitti qabaa boordii filannoo biyyoolessaa Ibsaat Ayyalaa ibsuu odeessaa sagalee bilisummaa Oromoon hubachiisee jira. Bu'aa qorannoo oliyyannoo dhaabbilee siyaasaa kana irratti hirmaattota irraa yaada dhiyaate keessaa qorannoon amma adeemsifamaa kun bu'aa isaa xiqqaa ta'uu fi gochoowwan dhala namaa irratti raawwatamuu hin malle akkasumas diimokiraasii biyya kanaa keessatti akka seeraan hin dagaagne fi mootummaan dhiibbaa uumaa jiraachuu isaa bu'aa qorannoo kana irraa hubachuun ni danda'ama jechuun itti gaafatamaan jaarmiyaa siyaasaa BBO miseensa shanee gumii BBO Jaal Jabeessan itti dabaluun ibsuun isaanii gabaasamee jira. Dabalataanis gama bakka bu'aa KFO sagantichaa irratti argaman obbo Olbaanaa Leellisaa ammoo yaada kaasaniin dhaabbilee siyaasaa biyya kanaa keessatti socho'aa turan bara duriitii kaasee uummata Oromoo fi Oromiyaa irratti duula bal'aa gaggeessaa akka jiran bu'aa qorannoo kana irratti argamerraa jechuun walgahii sana irratti suurawwan gootota Oromoo qabsoo Oromoo adda durummaan finiinsaa turanii fi akkasumas ajjeechaa sirnoonni kun raawwataa turan hirmaattota sagantichaaf agarsiisanii jiru. Boordichi BBO fi KFO iyyannoo dhiyeessaa irratti hundaa'uun Oromiyaan bakkeewwan garaagaraatti maluun hojii qorannoo hojjetamee fi hojimaanni seera qabeessa hojiirra akka oolu murtoon dabarfamus koreen qorannoo waloo sun golaalee Oromiyaa irra jireessa keessa deemee haala qabiinsa hidhamtoota siyaasaa biyya kanaa deemee daawwachuu akka hin dandeenye ibseera. Ijoon marii dhaabbilee siyaasaa fi boordii filannoo Itoophiyaa guyyaa jedhame kana gaggeessame inni biroon ammoo dhimma wixinee galmeessaa ragaa mallaqa funaanuu mallaqa gama boordii filannoo biyyoolessaa fi miseensota dhaabbilee siyaasaa irraa argamu irratti akkaataa itti dhimma bahiinsaa fi to'annoo taasifamuu qabu irratti mari'atameera. Dhumarrattis boordichi iyyannoowwan paartilee siyaasaa garaagaraa irratti kaanii fi furmaata kennisiisuuf gareewwan qulqulleessituu 7 gurmeessuun hojjechaa akka ture himuun yeroo barbaachisaa ta'etti koreewwan wal fakkaatan gurmeessuun hojii qorannoo hojjechuun kan danda'amu ta'uu ibsameera jedhee odeessi sagalee bilisummaa Oromoo irraa nu ga'e. So from today, our new migration and economic development partnership will mean that anyone entering the UK illegally, as well as those who have arrived illegally since January the 1st, may now be relocated to Rwanda. More than 28.5 United Kingdom
yookiin UK'n godaantota karaa seeraan alaa gara biyya ishiitti galan gara Ruwaandaatti dabarsuudhaaf mootummaan Kiigaalii waliigaltee irra geesse. Akka waliigaltee kanatti UK'n godaantota karaa ulaa Ingilish Chaayinaal jedhamuun gara biyya ishii seenan kologaltummaa gaafatan gara Ruwaandaatti gaggeessiti. Ruwaandaan ammoo baqattoota UK irraa fudhattu gaafii kologaltummaa isaanii ni qoratti. Gaafii baqattootaa deebii kan argattu yoo ta'e ammoo Ruwaandaa keessa akka jiraatan hayyamamaa fi baqataan Ruwaandaa keessa jiraachuu hin barbaanne ammoo gara biyya dhaloota isaa yookaan ammoo gara biyya sadaffaa simachuu danda'utti dabarfamuu danda'a. Ruwaandaan gocha ishii kanaaf UK irraa mallaqa guddaa fudhatti jedhameera. Kun osoo kanaan jiru waliigaltee UK fi Ruwaandaa kana mormiin cimaan mudateera. Quuqamtoonni mirga namoomaa Ruwaandaa biyya mirgoonni namoomaa itti hin kabajamnee fi nageenyi ishiitiif illee amansiisaa hin taanedha jedhu. Muummichi ministeera UK Boris Johnson gama isaaniitiin biyyoota nageenyi isaanii amansiisaa ta'an keessaa Ruwaandaan tokkodha jechuun dinqisiifatu. Namoonni Ruwaandaa argan garuu wanti biyyattii keessatti argan isaan ajaa'ibsiisuu dubbatu. Baay'ee qulqullooftuu fi magariisaa qalbii namaa hawwatan kan guutamteedha. Tajaajila intarneetaa magaalattii keessa jiru baay'ee amansiisaadha. Lammiileen Ruwaandaa hunduu gibira sirriitti kafalan yoo ta'u tajaajila kamiyyuu amansiisoodha. Mootummaan Pool Kaagame Ruwaandaan biyyoota addunyaa nageenya isaanii amansiisaa ta'e keessaa tokkodha jedhe. Weerara koronaa vaayirasii akka fakkeenyatti yoo fudhannu Ruwaandaan oduu weerara dhibee kanaa guyyaa dhagamerraa tarkaanfiiwwan bu'aa qabeessa ta'an fudhachuu irraa duubatti hin deebine. Dhorkawwan sochii fi qajeelfamoota biroo haalaan hojiirra oolfamaa ture jedha. Yeroo ammaa kana uummata Ruwaandaa waliigala keessaa harki 100 keessaa 60 kan ta'u talaallii argatee jira. Wanti gaarii ta'e kun akkuma jirutti dhimmoonni nama yaaddessanis hin dhabaman jedhan. Fakkeenyaaf namni tokko gara mana dhugaatiitti goree dhimma wal falmisiisaa tokko kaasee yaada isaanii ibsachuu hin hayyamamu. Namni akkasii amala hin taane agarsiiseera jedhamee gara aangaa'otaa gabaafamuu danda'a. Mootummaan Ruwaandaa wanti yaaddoodha jedhuuf obsa hin qabu. Ruwaandaan Switzerlaandii Afrikaa fakkaatti. Haa ta'u malee biyyattiin baay'ee sodaachiftuu fi mirga namaa okkaamsituudha jechuun Ruwaandaa ilaalchisuun BBCtti dubbate Mikaa'el Rongaa. Yeroo hunda ji'an sanbata dhumaa ji'a irraa lammiin Ruwaandaa hunduu naannawa jiranii walitti bahuudhaan waloon qe'ee isaanii qulqulleessuun aadaa godhataniiru jedha. Daandiiwwan ni qulqullaa'u, balfisni sassaabamu, akkasumas bishaan kuufamaa jiran akka dhangala'an taasifamu. Aadaan kun Umugaandaa jedhama. Afaan ummatichaatiin hojii hawaasaati. Lammiin Ruwaandaa akka maqaan isaa hin eeramne barbaade tokko akka jedhutti Umugaandaa keessatti akka hirmaataniif seerri dirqisiisuu jiraachuu baatus garuu tarii mootummatti gabaafamuun danda'a sodaa jedhuun hojii kanarratti hirmaatu. Ruwaandaan akka waliigaltee United Kingdom waliin taasiftetti dhaabbileen godaantota simatan kan gurmaa'an ta'e akka baay'een keenya beeknu dukkaanota pilaastikaan guutamanii miti. Ruwaandaan ummata miliyoona 13 kan qabdu yoo taatu hanga ammatti mootummoota gamtoomanii walii galuudhaan bara 2019 irraa kaastee Afrikaanota kologaltummaa gaafatan 900 Liibiyaa irraa fudhatteerti. Wirtuun baqattootaa keessatti keessummeeffaman Gaashooraa jedhamu. Kologaltummaan harki caalaan ammoo Liibiyaa irraa dhufan. Kologaltoota gara wirtuu kanaa akka galan kanneen taasifaman keessaa walakkaa ol kan ta'an gara Sweden, Kanaadaa, Norwee, Faransaay fi Beeljiyeemitti dabarfamaniiru. Wirtuun kun jalatti buluun kan baqattoonni gidiraa hedduu dabarsanii fi tajaajilawwan garaagaraa kennan. Ogummaa jireenyaa haaraa akka jalqabaniif isaan gargaarus ni baratu. Wirtuun kun leenjii ogummaa konkolaachisuu kan qabu yoo ta'u, baqattoonni kologaltummaa gaafatan afaanotaa fi ogummaawwan biroo barachuu ni danda'u. Bara darbee karoora amma UK raawwachuuf jirtu kana yaadee kan turte Denmark gamtaa Afrikaa murtee ishii mormuun ibsa baasee ture. Tarkaanfiiwwan kana fakkaatan jibbaa Afrikaanotaaf qaban kan agarsiisudha jedhee ture gamtaan Afrikaa. Afrikaan baqattoota addunyaarra jiran keessaa harki 85 kan ta'u kan keessummeessitu yoo ta'u, yeroo baay'ee baqattoonni dukkaana walitti muudamee fi jireenyaaf hin mijanne keessa jiraatu. Gama biraatiin biyyoonni guddatan garuu baqattoota harka 100 keessaa 15 qofa simachuun keessummeessuu murtee namoota kologaltummaa gaafatan daangessuu fi qabu fedhuudha. Rakkoowwan Afrikaan jiran jalaa baqatanii biyya isaanirraa namoota godaananiif gara Ruwaandaa deemuun baay'ee kan isaan sodaachisudha jetti Mikaa'el Rongaa. Wirtuun baqattoota amma UK'n Ruwaandaa keessatti hundeessuun namoonni kologaltummaa gaafatan Ruwaandaa keessa yeroo dheeraaf akka turanii fi jireenya isaanii lafa qabsiifataniif isaan gargaara jedhameera. Ruwaandaan baqattoota hangamii akka fudhachuu dandeessu ifa kan hin goone yoo ta'u, muummichi ministeera UK Boris Johnson garuu waggoota itti aanan keessaa baqattoota 10,000 lakkaa'aman kologaltummaa gaafatan Ruwaandaa tursiisuuf karoorfamuu isaa ibsaniiru. Mikaa'el Rongaa akka jettutti magaalaa guddoo Kiigaalii irraa kan hafe naannoo biraa baay'inaan lammiilee qonnaa irratti bobba'an jiraatan kan itti baay'atanidha jetti.
naannoowwan lafti baajii qonnaaf oolu martinuu faayidarra ooluun isaa ammoo baqattoota kunneen akkamiin jiraatu kan jedhu gaafii cimaa taasisa. bara darbee pirezidaantiin Ruwaandaa Pool Kagaameen namoomaaf jecha urtiiwwan baqattootaa akka hundeeffaman kaayyaman ibsanii ture. haa ta'u malee xiqqoo ta'anillee paartilee mormitoota murtichi mallaqa argachuuf malee namoomaaf jedhamee kan hin taasifamne miti jechuun mormanii turani. biyyoonni warra lixaa baay'een duguuggaa sanyii waggoota dura raawwatameen booda guddina diinagdee fi jijjiirama Ruwaandaan agarsiifte ajaa'ibsiifatanii jiru. Ruwaandaan baqattoota biyyoota Afrikaa irraa gara biyyoota Awurooppaa deemuu barbaadaniif dahoo kennuudhaaf waliigaluun ishii tarii waxabajjii dhufuu kora biyyoota Commonwealth gaggeeffamuuf jiru keessummeessuuf fedhii qabdurraa kan madde akka ta'e kan himanis jiru. Egaa kabajamtootaa fi dhaggeeffattoota keenya qophii guyyaa har'aatiif qabannee kanumaan goolabaa haga qophii biraatiin walitti deebinuuti.